Bitootessi 24 barri 2010 guyyaa seenaa walqixxummaa sabaa fi sablammoota biyyattii itti mirkanaa'ee fi injifannoo gurguddoo lammiilee Itoophiyaatiif fidee dhufedha. Guyyaa kana Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee FDRii ta'uun kan muudaman yoo ta'u, muudama isaanii hordofee biyyattii keessatti jijjiiramni gurguddoon gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiin galmaa'anii jiru. Bu'aawwan jijjiiramoota asitti argaman kanatti fufsiisuu fi cimsuudhaafis uummati biyyattii kallattii garaagaraan deeggarsa isaanii ibsanii jiru. Itoophiyaan erga caba siyaasaa irraa wal'aanamtee siyaasa ammayyaa'aan buluu eegaltee har'a ganna 6 lakkoofsistee jirti. Guyyaa seenaa qabeessaa bara ilma abbaa gadaa bichuutti argannee sababeeffachuun bulchiinsi kutaalee magaalaa Shaggar irraa walitti bahuun kutaa magaalaa Shaggar koyyee facitee hiriirri deeggarsaa adeemsifamaa tureera. Bitootessi 24 seenaa biyya keenyaa keessatti guyyaa addaati. Guyyaa biiftuu walqixxummaa sabaaf sablammootaa Itoophiyaaf baatee guyyaa hin dagatamnedha. Bulchiinsi magaalaa Shaggar ammoo guyyaa addaa kana kabajuun Shaggar wiirtuu siyaasaaf dinagdee ta'uu ishee agarsiisaa jira. Injifannoo bitootessi 24 fi bu'aawwan argaman ni tikfannaa jechuun hirmaattota hiriira deeggarsaa beeksisanii jiru. Hawaasni magaalaa fi godinaalee adda addaa injifannoo bitootessa 24 fi bu'aawwan argaman ni tikfanna jechuunis hiriira deeggarsaa bahuun agarsiisaniiru. Nageenya keenya ni eeggannaa, jijjiirama ni waaressinaa. Itoophiyaa cimtuun obbolummaa sabdaneessaa irratti ijaaramti. Injifannoo argannee tikfataa kana hojjennaa jechuun dhaadannoowwan hedduu agarsiisaa turaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaa har'aaf qabnu asumarraan goolabnaa. Turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiinaa. Galatooma.